So guys, welcome to my YouTube channel. Video ki yar'atin biyya Arabaati yoo galtu akkamitti of qopheessitee galuudha qabda. Erga galtee booda immoo dalagaa akkamitti qabeenya kan kee invest osoo goote more successful ta'uu dandeetta akka jedhu ilaalaa jira. Warroonni kutaa tokkoffaa isaa TikTok irratti ilaaltan asumaan itti fufna. Warroonni kutaa tokkoffaa video kanaa hin ilaalin immoo comment jala linkii isaa isiniif kaaya. Kutaa tokkoffaa daawwadhaatii deebi'aa isin jira. So bakka dhaabni irraa itti fufna. Inni itti aanu namni kamuu biyya ormaatti yoo galu haati qaatu waa guddatu waa wayii qabatee ittiin gala. Nama qabu immoo namni kamuu ni jaalata. So erga biyya galtee booda namoota naannoo kan kee jiran wajjin akkamitti communicate gochuu dandeetta? Akkamitti waan qabdu jala wajjin share gochuu qabda? Isa jedhu sirriitti xiyyeeffachuu qabda. Look namni waan qabuu fi akka qaburraa namaa kenna. Humna kan kee ol namaaf ta'uun gatii hin taane si kafalsiisuudha deema. Namoonni har'a si faana ta'anii waan ati qabdu share si wajjin gochuudhaaf yaalan boroo osoo ati rakkatteetu biyya Arabaatti deebi'uudhaaf yaaddee walaahi namni bakka inni takkitti baaseetanii si gargaaru jiru. This is the reality except good. So waan qabdu akkamitti namoota wajjin share gochuu akka qabdu xiyyeeffannoo irra godhiisin jechuu barbaadetti. Inni itti aanu biyya Arabaatti yoo galtu akkuma si jedhee boqonnaa si barbaachisa. Ji'a takka lama sammuu kan kee xiqqoo rest gochuudha qaba maatii kan kee biratti jechuudha. Erga sangootee booda hoo dalagaa akkamitti waan qabdu san invest gochuudha qabda. Baay'een keenya biyya Arabaatti gara biyya keenyaatti yoo gallu tokkoffaa sammuu keenya keessa kan dhufu maalidha? Suuqa kireeffannee waa daldaluudha. Uffatas ta'uu danda'a waan biraas ta'uu danda'a. Garuu as bira dogongorii guddaan maal jedhan? Biyya ormaatitti suuqa yoo kireeffattu ji'a ja'aan kafalta. Biyya keenya garuu akkasii miti. Kontiraata ji'a jahaa yookiin waggaa tokkoo si kafalsiisu. Imagine keessattuu biyya guddaa keessatti suuqii amma kireeffatuuf ji'aatti keessa naannoo Adaamaatti 30,040 si gaafatu suuqii takkitti achi olis ta'uu danda'a akka naannoo isaatti garaagarummaa qaba waan ta'eef. Ati kana ji'a jahaaf kafaltee yookiin immoo waggaa tokkoof kafaltee maaltu harkatti si yaafa? Sanuu qarshii biyya Arabaatiin. Deebitee ammoo meeshaa galchita. Meeshaan galchite kunu sirraa deemuu fi sirraa deemuu dhabuu isaa you are not sure. Mbeetu urgixanyaa ayidallasham. Because daldala keessatti yoo seentu yeroo hunda successful ta'a jettee isin seenuu qabdu. Kisaaraan jira, duwwaa taatee bahuun jira. Harkaa qabdu sanuu dhabdeetiin hin bahuun jira. Yeroo baay'ee amma shamarran biyya Arabaatti kan deebi'an waan akkanaa dogongora akkanaa waan dalaganiif. Qarshii isaanii maalirratti fi eessatti invest gochuudha akka qaban hin beekan. Qarshiin biyya Arabaa I don't know maal akka ta'e hin beeku garuu barakaan qabdu. So qarshii biyya Arabaa fuutee yoo galtu waan xiqqaa baasii xiqqaa si baasisii galii guddaa si argamsiisu irratti invest gochuudha qabda. So dalagaalee gatii salphaan galii guddaa irraa argachuu dandeenya. Tokkoffaa buddeena tolchuu. Yoo kana isin hin jedhu amma bakka amcattiin tun maraattee jirtii naan jedhuu dandeessan. No, hin maraanne. It is the reality. Ani waan hin arginii fi ittiin amanin tokko sin biraan hin qabu. Buddeena tolchuun dalagaalee gatii salphaan galii guddaa irraa argachuu dandeenyu keessaa sadarkaa tokkoffaarra isiniif kaa'ee jira. Buddeena tolchuudhaaf wanti si barbaachisu maalidha? Eelii namaa sadii hojjettoota waan kana siif dalaguu danda'an bakka isaan immoo yoo danda'ame maatii kan kee biratti bakka argachuu dandeettu ta'e achittuu dalaguu dandeetta. Yoo hin taane ammoo katamaarraa achi fagaattee mana gatii salphaan buddeena itti dalagda waan ta'eef dirqamatti mana gaarii yookiin meeshaa ta'uudhaan qabu. Gibbii tokko kireeffattee achitti dalagaa kana eegalta. Gurgura hoo eessatti gurgurta? Tokkoffaa buddeeni ati dalaydu buddeena naannoo sanitti sanaan dura dalagamaa ture irraa yookaan qulqullinaan caaluu qaba yookaan immoo gatiidhaan jararraa gadi bu'eetiin argamuudha qaba. So hoteelota garagaraa irra deemtee ammaaraachitti sochaachawaallesh. Ani kanaan caalee argame kanaan bakka isiniif bu'aa jettee hoteelotaan waliin dubbatta. So home to home service kan ta'u jechuudha. By the way home to home service kana Oromoon teenya baay'ee ittiin fayyadamtu. Amaaraa fi Guraageetu itti fayyadamu. Oromoon teenya duuba jira dhugaa rabbi dubbachuuf. So ati maal goota home to home service fayyadamta. Lammaffaa internetaan beeksifta. Amma namoonni baay'een TikTok irratti qarshii dalagan maaliin beeksisan? Waa wayii baasii baaftu malee galii argachuu hin jiru obboleettii. Xiqqoo baaftee guddoo argachuuf mala akkanaatti fayyadamta. Inni lammaffaa internetaan beeksifta. Buddeenni kan qulqullina akka qabu yoo itti amantay internetaan beeksifta. So haala kanaan yeroo duraatiif waan kana yoo jalqabdu xaarii qabaachuu danda'a. Akkaataa addeessan daddaftee successful ta'uu dandeetta. Garuu dalagaan kun sii deeme taanaan dalagaalee gatii guddaa irraa argachuu deemtu keessaa isa tokkoffaadha. Ani waan argeef biyya Oromaatti waan kana dalageetu hin ture. Baay'ee dalagaa useful ta'edha. Even wanti kun yoo siif hin taane fi keessaa bahuudha yaadde
ati baasiin asirratti baaftee jiru gatiin si kafarsiisu tokko illee hin jiru akkanumaan keessaa booda dandeetta jechuudha. So tokkoffaadha kan isiniif kaa'ee jira. Lammaffaa lukkuu horsiisuu. Kanallee hin maraatte naan jedhina. No hin maraanne. Yeroo ammaa kana killeen biyyatti meeqaan gurguramaa jirti. Sammuu keessan dalasiisa obboleewwan tiyya. Lukkuu kana yoo horsiistu akkuma duratti sin jedhe katamaarraa achi fagaattee gara naannoo baadiyyaatti mana kireeffatta. Lammaffaa eksteeshinii fayyaa dubbista. Lukkoolee kanniiniif maaltu barbaachisa? Nyaata qofaa miti. Lukkooleen kunniin akka sirriitti si horuu dandeettu. Osoo hin dhibamin eega dhibamtee booda faana raata'urra osoo hin dhibamin fayyaa isaanii akkamitti eeguu akka dandeettu. Eksteeshinii fayyaa dubbista. So eksteeshinii fayyaa dubbisuudhaan atis lukkooleenis osoo hin miidhamin akkamitti haala salphaan successful ta'uu akka dandeettu jararraa gaayidii erga fudhatteen booda hojjettoota xiqqoo qaxartee jara faana atis hojjeta. Amma rakkoon keenya yeroo baay'ee maal isiitu waan akkana kan oolaleenu hojjettootatti kennine nu biraa deebina. Ani xuraayaa uffata gaarii uffadhaa wanni akkana kun hin dalagu obboleettii. Gadi jedhan malee ol jedhuun hin jiru waan ta'eef hojjetaan akka ati barbaaddu sanitti gonkumaas hojjetuu hin danda'u. Kanaafuu atis faana gadi buutee jara faana dalagaa jara faana laala. Uffanni kiyyaan xuraa'aa maaliin hin dalagu no. Obboleettii gaarii uffachuurra gaarii qabaachuu wayya. Yoo san keessi kan keessa satisfaakshinii qabaata waan ta'eef jechuudha. So erga dalanni yoo eessa geessina? Akkuma duratti isin jedhisan gabaa keessa taa'anii gurguruudhaan osoo hin taane jimlaadhaan hoteelota garaagaraa suuqota garaagaraa dubbisanii jimlaadhaan home to home service jaraa kennuudhaan. Lammaffaa lukkuun illee deetii mitiire lukkuus faayidaa argata faayidaan foonis qaba. By the way biyyoota guddatan keessatti foon lukkuu qulqullaa'ee ashagamee firiijii keessatti yookiin talaajaa keessatti namaaf gurgurama. Right? Kun ammoo biyya keenya keessatti baay'ee baratamne. Ati immoo waan akkasiis uummata barsiisuu eegalta. Egaa biizinasii mataa keessanii uumuudhaaf yaala. Kan namni itti deeme sanitti deemuudhaaf yaalna. Namni tokko waan tokko dalagee waan milkaa'eef atis milkooftaa jechuudha miti. Atis karaa kan kee qabadhu innis karaa ofii haa qabatu. Xiqqaarraa eegalii guddatti ol bahi. So foon san karaa qulqullina qabuun paak gootee qulqulleessitee baaftee qaltee paak gootee homtuuf service ammas kennuu dandeetta jechuudha. So biizinasii mataa keessanii akkanatti uumachuudhaaf yaala. Inni lammaffaan lukkuu fi killee horsiisuu sin jedhe. Inni sadaffaan dalagaa daabboo tolchuuti. Baay'ee dalagaan daabboo tolchuu kun baay'ee useful successful kan nama godhan dalagaalee nama godhan keessaa isa tokkodha. Maal jennaan bu'uura. Nyaanni bu'uura waa hunda dursa bu'uura. Like ice cream bitachuuf biskuutii chokolaata bitachuudhaaf yoo qabaatte waan akkasii san goota daabboon garuu qabaattis qabaatu baattis jireenya kan kee keessatti dirqama hiriiraan sirraa bitan garuu dalagaa kan dalaguudhaaf invest gochuu si barbaachisa xiqqaatee qarshii miiliyoona tokkoo fi achii ol si barbaachisa kaas tokkoffaa maashiniin isaa dhiyee kana gaafachiisee ture inni giddu galeessa isaa qarshii gara 250 nama gaafata kan ittiin bukeessan jira qamadiin ittiin galchitu yeroo tokko faabrikaarraa galchita isas ni galchita hojjettoonni jiru meeshaaleen achi keessa si barbaachisan baay'eetu jira kan daabboo keessa kaayan bakka itti dalaydu hin kireeffattaa bakka itti raabsitutu jira meeshaa itti raabsitutu jira tuktukii ta'ee baajaajii ta'ee makiina giddu galeessa ta'ee waan itti raabsitu si barbaachisa so inni kun baasii guddaa nama gaafata haa ta'u malee dalagaalee yeroo tokkoon successful si godhan yeroo tokkoon homaa kun amma kana dalaydee inka saaraan hin jiru daabboo keessatti yoo carraatan taate malee jechuudha. So dalagaa baay'ee useful fi successful ta'edha. Garuu baasii nama gaafata jechuudha. So dalagaaleen ammaaf isiniif kaayee kana fakkaatanii kan biraas yoo barbaadan inshallah viidiyoo biraatiin dalagee kan isin biraan ga'u ta'a. Yaada keessan koomentii naaf kaa'uun dagatina. Keessattuu warroonni buddeena tolchuu irratti waan ilaalcha gaarii qabdan yookiin immoo waan akka isin dalaguudhaaf barbaadan koomentii irraa yaada keessan naaf kaa'a. Akkamitti buddeena qulqullina qabu xeefiin alatti. Xeefii xiqqoo keessa makuu dandeettii barbaadde xeefiin alatti garuu buddeena akkamitti qulqullina qabu. Ka biyya kamitti Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti nama hin saalfachiifne akkamitti dalaguu akka qabdu kan nama hin gubne. Ispeeshaalii amma buddeenni baay'een nama guba namoonni baay'een kanaaf raadessu. Kan nama hin gubne ka ijji isaa bilillee fakkaatu akkamitti akka dalaguu qabdan viidiyoo tokko inshallah isiniif dalagaa. Saniif immoo yoo fedhii qabaattan koomentii irraa yaada keessan naaf kaa'a. So viidiyoon har'aa kana fakkaata obboleewwantiyaa. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Gaafii qabdanis akkasuma koomentii irraa naaf kaa'uu hin dagatinaa. See you on the next video.